Dorgommiin Olompikii 32ffaa bara darbe sababa weerara vaayirasii koronaatiin adda citee ture bara kana qopheessummaa biyya Jaappaaniin magaalaa Tookiyootti adeemsifamu irratti argama. Kanumaanis gosoota ispoortii garaa garaatiin biyyoonni idil addunyaa dorgomtoota isaanii garas kan ergan yommuu ta'u, Itoophiyaanis gosoota ispoortii kanneen akka fiigicha, bishaan daakaaf yeroo jalqabaatiif immoo ispoortii gosa teekwaandootiin dorgomtoota ishee marsaa garaa garaatiin gara dirree dorgommichaatti ergiteetti. Fiigicha fageenyota garaa garaatiin biyyattiin yeroo baay'ee qooda kan fudhattu yoo ta'u, baranas fageenyota akka saala lameeniinuu meetira 800, gufachiisa meetira 3000, meetira 1500, meetira 5000, meetira 10,000 fi maaraatooniitiin hirmaachuu irratti argamti. Haaluma kanaan fageenya meetira 800 dubartootaatiin Habtaam Alamuu, Warqineesh Massalee fi Natsaannat Dastaa biyyattii bakka yoo bu'an, fageenyuma kana kan dhiirotaatiin immoo Massalee Nibrat biyyattii irraa ni morkata. Gufachiisa meetira 3,000 dhiirotaatiin biyyattii bakka bu'uun kanneen morkatan Taaddasee Taakkalee, Abrahaam Simee, Hayilamaariyaam Amaaree fi eeggattummaan immoo Geetnet Waalee yoo ta'an, dubartootaan Maqdas Abbaba, Loomii Mul'ataa, Zarfee Wandimmaaganyii fi eeggattummaan Agaree Baalaachoo qooda kan fudhatan ta'a. Fageenya meetira 1,500 dubartootaan Firiyaayinii Hayilee, Dirribee Waltajjii, Lamlam Hayiluu fi eeggattummaan immoo Ti'igist Katamaa yoo hirmaattu, dhiiraan Taaddasee Lammii, Saamu'eel Abaataa fi Saamu'eel Tafarraatu morkata. Meetira 5,000 dhiirotaan Geetnet Waalee, Nabrat Malaak, Milkeessaa Mangashaa fi Solomoon Baaraggaa eeggattummaan, dubartootaan immoo Gudaaf Tsaggaayee Jigaayyoo Taayee, Simbiree Tafarii fi eeggattummaan immoo Faantuu Warqootu hirmaate. Fiigicha fageenya meetira 10,000 dubartootaatiin Lata Sanbat Gidaay, Tsiggee Gabra Salaam, Tsahaay Gammachuu fi Gudaaf Tsaggaayee eeggattummaan yoo hirmaattu, Salamoon Baaraggaa, Yoomiif Qajeelchaa, Baharuu Aragaawii fi eeggattummaadhaanis immoo Hagos Gabra Hiwat dhiirota hirmaatanidha. Maaraatooniidhaan Shuraa Qixxaataa, Lalisaa Deesisaa, Sisaay Lammaa fi eeggattummaan Caaluu Disoo garee dhiirota irraa kan morkatan yoo ta'u, Ti'igist Girmaa, Biraanii Dibaabaa, Roozaa Darajjee fi eeggattummaa ta'uun immoo Zeenabaa Yimar atileetota dubartoota fageenya maaraatooniitiin Itoophiyaa bakka bu'uun dorgommii Olompikii Tookiyoo 32ffaa baranaa qopheessummaa Jaappaaniin qophaa'u irratti hirmaatanidha. Imala garasitti godhame marsaa sadeen keessaa pirezidaantiin federeeshinichaa fi ofiishaala garichaa kan ta'an koomaandar atileet Daraartuu Tulluu fi walitti qabaan federeeshinichaa obbo Nawaay marsaa jalqabaatiin gara Tookiyoo kanneen imalanidha. Marsaa lammaffaadhaan atileetota dabalatee ogeeyyiin fayyaaf leenjistoonni hedduu garas kan adeeman yoo ta'u, isaan keessaa obbo Asfaaw Daanyee gargaaraa dursaa garee teeknikaa, Dr. Ayyaalaw Xilahuun haakima olaanaa garichaa, leenjisaa Tashoomaa Kabbada, leenjisaa Iisaa Shiboo garee marsaa lamaaniin garas imalan irraati. Haaluma wal fakkaatuun marsaa sadaffaadhaanis ispoortistoonni biyyattii bakka bu'an gara Jaappaan kan imalan yoo ta'u, leenjisaa Koomaandar Hussein Shiboo, leenjisaa Nigaatuu Warquu, leenjisaa Ibraahim Daanyee dabalatee atileetota fiigicha fageenya meetira 800, 1,500, 10,000, 5,000, gufachiisa meetira 3,000 hirmaatanii fi gurmuu ispoortistoota biroos hammatee ture garas kan imale. Yeroo achi ga'utti isaan dursanii achi ga'an kanneen akka ministeera aadaa fi turizimii kan ta'an Dr. Hiruut Kaasaa, pirezidaantii federeeshinichaa Koloneel Daraartuu Tulluu, dursaa garichaa Dr. Bazzaabii Walleetii fi isaan kan simannaan isaanii taasifameera.
marsa afraffaadhaanis atileetonni meetira 5,000 hirmaatan atileet Nibrat Malaq fi Milkeessaa Mangashaa akkasumas fageenya meetira 1,500 kan dorgoman Taaddasee Lammii, Saamu'eel Abaatii fi Saamu'eel Tafarraa garasi malaniiru. Dorgommii teekwaandoo 2020 akka Afrikaatti Moorokootti qophaa'e milkii guddaan xumuruun dorgommii Olompikii Tookiyoo baranaa irratti dorgommii teekwaandoodhaan Itoophiyaa yeroo jalqabaaf kan bakka bu'e dargaggeessi ganna 23 Solomoon Tufaa ulfaatina kiiloogiraama 58 ramaddii 16ffaa keessatti lammii Jaappaan kan ta'e Suzuki Sergio waliin morkachuun qabxii boonsaan mo'atee kan ture ta'us dorgommii nuusa xumuraa keessatti lammii Tuniziyaa Jaan Doobii Mohammad Kaaliin kan injifatame yoo ta'u dorgommichaan diippiloomaa argateera. Dorgommii gulaallii kamisa galgala adeemsifameen fageenya meetira 3,000 Itoophiyaa irraa atileet Lammeechaa Girmaa tokkoffaa yoo ba'u Geetnet Waalee immoo lammaffaa ba'uun gulaallicha yoo turan. Taaddasee Taakkalaa dorgommicha sadarkaa 9ffaadhaan xumuruu isaatiin gulaallicha osoo hin tarin hafeera. Gaafasuma fiigicha fageenya meetira 800 dubartootaa fiigameen atileet Abtaam Alamuu dorgommicha sadarkaa 2ffaan xumuruun gulaallii yoo dabartu atileetiin Itoophiyaa biroo Natsaannat Taaddasee immoo sadarkaa 4ffaadhaan xumuruun gulaallicha osoo hin tarin hafteetti. Fageenya meetira 5,000 dubartootaan dorgommii gulaallii jimaata fiigameen ramaddii lammaffaa keessatti kan morkatte atileet Gudaaf Tsaggaa'ee fageenyicha daqiiqaa 14 sekendii 55 fi maayikiroo sekendii 72 xumuruun tokkoffaa yoo baatu fageenyuma kana ramaddii tokkoffaa keessatti kan morkatte atileet Simbiree Tafarii fi Ijjigaayoo Taayyee sadarkaa 3ffaaf 4ffaa qabatanii goolabuun fageenyichaan kanneen morkatan sadanuu gulaallii darbaniiru. Dorgommii biraa fageenya meetira 10,000 dhiirota gaafa jimaata sa'aatii 7 irraa geggeeffameen atileet Salamoon Baraggaa yoomiif qajeelchaa fi Baharuu Zawdee kan morkatan yommuu ta'u dorgommicha atileet Salamoon Baraggaa daqiiqaa 27 sekendii 43 fi maayikiroo sekendii 22 xumuruun meedaaliyaa warqee argamsiisu. Atileetonni Yugaandaa Chiptegee fi Jaakob lammaffaaf sadaffaan xumuraniiru. Atileet Baharuu Aragaawii sadarkaa 4ffaan diippiloomaa atileet yoomiif qajeelchaa sadarkaa 8ffaadhaan dorgommicha xumuruun diippiloomaa. Dorgommii biroo fageenya meetira 800 kophaa isaa Itoophiyaa irraa kan hirmaate atileet Mallas Nibrat sadarkaa 7ffaadhaan xumuruun gulaallicha irraa osoo hin tarin hafeera. Sanbata fageenya meetira 800 dubartootaan dorgommii walakkaa xumuraan taasifameen atileet Abtaam Alamuu ramaddii ishee irraa sadarkaa 2ffaan xumuruun dorgommii xumuraa gaafa kibxata dorgomamuuf darbuu ishee mirkaneeffatteetti. Dorgommii gulaallii gufachiisa meetira 3,000 dubartootaa sanbata halkan geggeeffameen atileetonni Itoophiyaa 3 ramaddii 2 kan hirmaatan yoo ta'u lameen isaanii gulaallicha darbaniiru. Haaluma kanaan atileet Maqdas Abbabee sadaffaan Zarfee Wandimmaagany immoo sadarkaa 4ffaan dorgommicha xumuruun dorgommii gufachiisa meetira 3,000 xumuraa gaafa roobii sa'aatii 8 irraa eegaluun dorgomamuuf darbuu isaanii yoo mirkaneeffatan fageenyichumaan ramaddii tokkoffaa keessatti morkattee kan turte atileet Loomii Mul'ata dorgommicha sadarkaa 10ffaadhaan xumuruu isiitiin gulaallicha osoo hin darbiin haftee jirti. Dorgommii gulaallii fageenya meetira 1,500 dubartoota dilbata halkan geggeeffameen atileetonni Itoophiyaa 3 ramaddii garaagaraatiin kan morkatan yoo ta'u isaan keessaa atileet Dirribee Waltajjiitiin ala kanneen hafan atileet Fireewayinii Haayiluu fi Lamlam Haayiluu ramaddii isaanii irraa sadarkaa wal fakkaataa 5ffaa qabatanii xumuruu isaaniitiin dorgommii walakkaa xumuraa roobii dhufu walakkaa guyyaa irraa ka'ee taasifamuuf darbuu isaanii mirkaneeffataniiru.
fiigicha calalii fageenya meetira 1,500 kaleessa taasifameen shaampiyoona addunyaa kan taate atileet Siifan Hasan injifannoon goolabuun gara marsaa itti aanutti dabarteetti. Siifan dorgommicha xumuruuf marsaan tokko yeroo ishee hafutti kuftee kan turte taatus bakka kuftee kaatee tokkoffaa ba'uun dorgommii marsaadhumaatiif dabarteetti. Shaampiyoona addunyaa kan taate atileet Siifan Hasan dorgommii Olompikii Tookiyoo bara kanaa irratti fiigicha fageenya meetira 1,500, 5,000 fi 10,000 hirmaachuu irratti argamti. Atileet Siifan Hasan Oromiyaa Arsiitti kan dhalattee fi yeroo ammaa lammii biyya Awurooppaa yoo taatu Neezerlaandiif fiiguu irratti argamti.